Hayya shamaar kafuune jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii fi jalatti argamtan marti keessanuu bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isinii haa ta'u isiniin jechaati. Itti aansee baga bara haaraa bara 2015 isiniin ga'e qophii bara 2015 seennu baga isiniin ga'e isiniin jedha. Bara nagaa nuuf haa ta'u kan jaalalaa kan kabajaa kan gammachuun nuuf haa ta'u hunduma keenyaan isiniin jedha. Ayyaana waggaa ayyaantu targaa bara haaraa kana hunduma keenya iyyuu maatii keenya nullee xiqqaa guddaa keenya bakka jirrutti alaaf keessa jirtanitti nagaan isiniin haa ga'u isiniin jechaati. Itti aansuudhaan roobni roobaa jira isinitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a hin beeku. Warroonni irra deddeebiidhaan lakkoofsa kiyya nagaa fakkan lakkoofsa kiyya asumaan isinii himaatii jira. Itti aansee immoo gargaarsa ijoollee san lamaan irratti haadha daa'ima lamaatii fi obboleettii keenya sanii warroonni gargaarsa irratti hirmaachuu barbaadanii guruppii san akkamiin seenanii lakkoofsa keenya ergirra deebinee lakkoofsa kiyya kana dura maxxansee ture. Garuu namoonni hundi hin qabanne ta'uu danda'a. Viidiyoo torbee tokko akkas torbee lama sadii hin ta'a. Lakkoofsa kiyya maxxansee ture. Ammas irra deebiin isiniin maxxansa. Please wanni inni irra isiniin jechuu danda'u. Haadha ijoollee lamaa isaanii yoo isiniif danda'ame jechuudha. Yoo isiniif danda'ame akkanaaf gargaartan akka maddii dhaabbatan xiqqaa guddaa jabaa osoo hin jedhin asumaan isin gaafadha. Itti aansuudhaan immoo obboleettiin teenya magaaluma Gabra Gurraacha kana iddoo nani jiru kana amma Dubaayin jirti. Guruppii kana kaniitee gargaarsa gochaatii kan jirtu micawoo wayii ni jirti. Lakkoofsa ishii san immoo asirratti isinii maxxansuu keessanaan isinii kenna. Ishiinis obboleettuma teenya dhalattuma asiiti waan ta'eef. Kanaaf saniifis guruppii kophaatti hiitee jirti. Namoonni irratti hirmaatanii gargaaraa jiran ni jiru. Kanaafis immoo guruppii walitti isin qabuuf wanni duubatti ishii jechisiisu hin jiru. Lakkoofsa ishii harka jira. Imoodhaan WhatsApp naamunaan argachuu dandeechani. Guruppii san anaa miti kan galchuu ishiitu walitti qabee ishiin guruppii san keessa sisseessuu dandeessi. Kanaaf hundumti keessanuu karaa keessaa na dubbistanii lakkoofsa sana karaa keessaa lakkoofsa sana isinii kennuu nan danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan viidiyoo kana please irra daddabartanii waan biraa tuwwanni jettanii waan qabdan irratti irra caalaan ijoolleen keenya YouTube irratti dhufaa jirtan osoo gandaan amantaa waliin qoodiin dhugaan isiniin jedha sheer godhaa irratti dudubbadha. Yoo danda'ame qaammee kana akka ishiidha gargaarsa godhamu jedhee yaade yaa hin naqqabne. Gargaarsi yeruma fedheef iyyuu darbeen qabu garuu osoo ayyaana kana gargaaraman jedhee yaade irra caalaa nama ishii gargaaru hin qabdu dhugaan isiniin jedha. Isinii galee namni nama bira jiraate waa namaa godhuu fi namni mana duwwaatti wanni galu mana raaree keessatti galta akkuma viidiyoo irratti agartanii ifama iddoo ishiin jirtu dhugaa dubbachuu fi algaa tokkicha hin galchu jechuudha. Ijoollee isa wajjin kan jirtu algaa tokkitti mana san keessa hin galchu. Yoo viidiyoo haalli nani viidiyoo waraabee isinitti toluu baatee malee maaliif namoota baay'eetu gibbii san keessa jira waan ta'eef haala gaariidhaan viidiyoo waraabuun natti hin tolle sii gala. Mana keessatti dhaabbattee viidiyoo waraabuuf hedduu tokko dhiphaadha. Ala dhaabbattee immoo alaa wanni jechuutti namoonni waan bakka san jiraniif of sodaadhee taanaan viidiyoo haaluma gabaabduu takka haala xiqqoo takkaan isiniif wanni jedhee jira. Keessi isaa raareedha. Garri itti warraaqan hin jiru. Waan irra ciisan hin jiru. Waan irratti nyaatan hin jiru. Waan ittiin dhugan hin jiru. Silaa waan nyaatan yoo qabaatan waan irratti nyaatan barbaadani. Kanaaf hundumti keessanuu namni namarraa hafeetii miti. Daabboo takka yoo bituu fi dandeenye dhugaan isiniin jedha iddoo takka ofitti gammanne. Namni tokko gaafa jedheetoo namaaf gaafa dhukkubsattu namni sun yoo gargaarame nama sana yoo dhukkubsatte ati hedduu takka illiinaan kee sammuun kee hedduu takka itti gammadaa jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu yoo isinitti tole yoo isinii mijata isinii galee namni nama gargaaru immoo jira. Wayi guruppiin nama gargaaru jiraachuu mala. Wayi immoo namumtuu iyyuu immoo ofirraa feeyyeessa gargaaru ni jira.
asiyoo sheer gootaan viidiyoo sanirratti yoo babal'atee peejii adda addaa irratti sheer godhe guruppii adda addaa keessa anamma guruppiin keessa jiru hin qabu dhugaa dubbachuu fi teelegiraamii tokkoyyuu isaayyuu yeroo baay'ee wanni hin jedhu ijoollee xiqqoo walitti dhufne malee guruppii hin qabu ani karaa kootiin jechuudha. Kanaaf guruppii adda addaa warri beektanii please dhugaa namni maatii qabdu namni obboleessa qabdu obboleettii qabdu daa'ima qabdu yoo isinitti dhagahame ijoollee san maddii dhaabbadhaa. Biyaansoo xiqqaate dabtarii illee binnee fi ijoollee sana jajjabeessu kana ijoollee shamarraniiti dhiirri alallee buluu danda'a kuliillee baatee jiraachuu danda'a dubartiin immoo daa'imni dubarri takka immoo haga nama dhiphisu deemtee barandaallee bultee hojjettee buluun haga namatti rakkisaa ta'u hundumti keessan waan beektaniif haga dandeettii keessanii silaa'oo barri baranaa akkatti jirrutti jirra waan ta'eef ammumatti jirru sanirraa haga dandeettii keessanii biraa akka dhaabbattan asumaan isin gaafadha ittaansee immoo irra caalan baasii isin baastanirra jechuudha baasii isin baastanirra viidiyoo suni bal'atee akka sheer ta'uun barbaada kiyya bichaa sheer godhoodhoon ta'in yoo irraas dubbattan homaa waan nawrii tokkoon qabu waan biraatirraa hin dubbatama waan ta'eef viidiyoo keessan irratti yuutuubii keessan irratti tiiktookii keessan irratti feesbuukii keessan irratti ni hundumti keessanuu akka hojjettanii abdiin qaba irra deemee baay'een isin laala namoonni achumaan shillaa jettanii nama indoom yoo gargaarsa illee dhabe nama rakkataa sagalee ta'u waa'ee nama rakkataa yoo haasofte nama biratti miti rabbi biratti qooda guddaa qabda gahee guddaa qabda jechuudha rabbiin waan sii kaffalu tokko qaba kanaaf hundumti keessanuu sheer godhaa peejii qabdan irratti sheer godhaa biran darbina sagalee ta'aafi sinigalee sagalee ta'aafi bakka haguma waan kun waa'ee siyaasaa waa'ee maali keessa galamee sagalee ta'aatii jirtan kana kuno kanas sagalee ta'aafi nama rakkate nama luka takkaan deemu nama karaarratti kadhate dhengaddu malleen karaarra jirtu akkuma sinin jedhe urufati viidiyoo waraabun wanni dha malee silaa hoggaa sana odoon viidiyoo sini war egaa dhugumaayyoo jettan dhugaan sinin jedha rabbi yoo immoo kan hin beenne ta'e fakkeenyaaf namoonni magaalaa kana keessa jirtanii magaalaa kana keessa jirtan mica'oo tana jechuudha maqaa ishee wajjin maxxansee jira mica'oon tun dhuguma karaarra teessee kadhatti eessa teessee kadhatti dhugumaa jedha atochee godha wayii soobuu danda'an kanaaf irra deddeebi'ee waan siniin jedhu amma lakkoofsa kiyya sinii kenna karaa keessaan na dubbisa sinii galee karaa keessatiin gaafa na dubbistanii nama guruppii kana hidhee gargaarsa kan hojjetu biraan isin ga'anii lakkoofsa abbaa sanii garuu asirratti maxxansuun dhorkaadha maaliif jennaani kan faayidaas qaban kan faayidaas hin qabne nama jeeqaa jechuudha kanaaf keessaanii natu gargaara natu akkas godha warri jettani keessan koota lakkoofsa kiyya fudhadhaatu ana na dubbisa ani immoo abbaa san biraan asin gaachuu dhiifama qufaan naqabee jira innaa kana hundumti keessan akkana dubbistan abdiin qaba micaawwan akka malee hojjettu maannoo beeta kiristaana meeqaa guruppii meeqa walitti ta'e ijoollee baay'eedhaan asumatti nu waan baay'ee waan hojjechaati jiran ni jira waan ta'eef sabsabbadhaatomee walitti dhufaatoo namni yoo walitti dhufe yaadanillee waan hedduu tokko hojjechuu danda'a sini gazaba bichaa odoon ta'an yaadanuu waan hedduu hojjetu wal jajjabeessuudhaan kanaaf hundumti keessanuu bichaa odoon ta'en walitti sabsabbadhaa bakka jirtan yaada keessa wal jijjiira anni guddaan gargaarsi nama gargaaruun akkatti argamu sinitti maara amma soo dhageechan jechuudha ofii bichaa baasii baastee kan nama tokko gargaartee bira darburra waan sana namni akka dhaga'u akka argu sheer godha nama biraan gaafa sana gargaarsa hedduutu argaman sinin jedha gargaarsa kana booda jammarame kana dura jammarame san irrattis immoo hammi sin ergitan qarshii 20 haa ta'u 25 haa ta'u 30 40 haa ta'u qarshii sana nama jabeessaadha nama jabaadha abbaa waan ta'eef waan gaarii tokko ittiin hojjechaaf jira kanaaf waan inni ittiin hojjetuuf san immoo anuman sin biraan ga'u ta'a isas immoo cakkantanii waan sana eega jammartanii akka itti murtaniif akka maqaan keessan itti dhaamu akka hamileen keessan itti guddatu abdiin sirraa qabu waa maraayyuu jechuudha kanaaf
waan sinin jedhuun qabu lakkoofsa kiyya akkanatti sinitti himuu danda'a. Screenshot irratti sinin maxxansaa achirraa fudhadha keessan na dubbisaan sinin jara imo nan qaba. Imoodhaan waan yaada keessan ibsachuu ni dandeechuun sinin jara duwwaa 9 duwwaa 1 59 13 47 duwwaa 9 duwwaa 1 59 13 47 kana waasa imoodhaan argachuu dandeecha WhatsApp illee banne kanaaf imoodhaan yaada keessan naaf ergaa lakkoofsa obboleettii teenya mo'achiin sinii kennaa rakkina hin qabu kanaaf hundumti keessanuu karaa keessaa kootatoo lakkoofsa kanaan na dubbisa lakkoofsa hoggaawwanneetan immoo lakkoofsa kiyya kana dura olamoo sadi maxxasee jira kinoo amma sinii maxxasee jira please hundumti keessanuu nama keessattuu wanni isin dhukkubse jechuudha keessattuu akka nu itti akka magaalaa Gabra Gurraachaatti gargaarsi takkaayyuu kan namaa godhamu hin jiru sagalee takkaayyuu kan namaa ta'u hin jiru rakkataanis kan rakkate achuma jira kan dheebotis achuma ta'a kan quufee jiraata kan beela'es beela isaa qabatee jiraata gargaarsi takka kan jedhamu hin jiru amma namni akka har'aati miti akka kaleessaa laaluun dirqama akka kaleessaa laaluu sii miti immoo akka har'aatitti laaluun gaafa akka har'aa siniin jedhu har'a namni baay'ee barumsa guddaa qaba gargaarsa biyya alaa qofaa miti keessanuu nama gargaara garuu karaa keessaatiin karaa asiin nama gargaaru san irra deemee waan akkasii hojjechuu fi warroonni as jirtan maatii keessan irraa waa dhaga'uu dandeessan guyyaa har'aa maaltu ta'e kaleessa maaltu ta'e rakkina jirutu jira kanaafi malee dhugaa rabbii ani jechuudha dhugaa rabbii dhugaa waaqana siniin kakadha dhugaa kirrii kanaa sinii kakadha dhugaan siniin jedha ani ofii kiyya sila maaram jedhee to'i magaalaa tana keessa deemee kadhadhe maa baadiyyaan ta'e isaanii takkaan kadhadhe isaanii gimmaashan kadhadhe ani nama rakkate gargaaru waan duubatti jedhu qabu saanaala kanaa gaafa banu hilliinan kiyya isumaaf bane ammalleen mataan kiyya hojjechuuf kan yaadu kanaadha malee waan biraa hojjechuuf miti osoo nanan waan guddaa yookaan waan biraa hojjechuuf waa qabaadhe ani waa hedduu asirratti hojjechuu nan danda'a sinii galee waan amlee kiyya na cabsee YouTube kanarra na balleessaa jiru sinitti himu ani waayifaa manaa hin qaba dhugaa dubbachuuf jechuudha daata fayyadamee miti ani waayifaa manaa hin qaba dhugaa dubbachuuf kana fiduuf addaan qurxeedha kinoo waayifaa manaa hin qabaan ofii yeroo farkaa hin qabaa jechuudha maaltu na amlee kiyya na xiqqeessite karooran ani kanaan jammare sana duubatti hafuu kiyyaaf nageenyi dhaabamuudhaaf waan tokko firii taatee akka barbaadetti hojjechuu dhabuu guyyaa irraan cinqatii asaabii waan jiru hilliina kiyya na cabseeti malee ani viidiyoo daqiiqaa 5 yookiin daqiiqaa 10 hojjechuu dadhabee miti garuu haalli nageenya hedduu takka amilee si cabsa hedduu takka jireenya si jibbisiisa hedduu takka kaayyoo kee karoora keellee si jibbisiisa kanaafidha sinii galee waan sinii galu siniif gala jechuudha kanaaf jennaani hundumti keessanu siniif danda'ame taanaan sagalee nuuf ta'a baqa waan irratti hojjedhu irratti ani waan sana naa godhaa sinin jenne jara kana lamaaniif sagalee ta'a dhugaa dubbachuuf micawootunis yoo hilliina nama cabsu ta'e akka hiriyaashii barattee bakka gaariin geenye heerumtee tidaariin qabanne dhaltee daa'ima tokko hin qabanne akka anaa wankasii hojjettee firii taatee guyyaa tokko ija aduu ija biiftuu handukkanaa kan baate kan lixxe agartee miti akkanatti daffa'amtee hafte kunis hilliina keessa naa cabsu tun immoo dhaltee daa'ima kana luka lamaan deemaa turte hojjetachaa turte xaaraa turte har'a luka tokkotti galte harka namaa maaloo jettee namatu kennaan malee jechuudha wanni hilliina na cabse namatu kennaan malee sila maaram sila mikaalin jettu yoo maarra deemtee kan hundan wanni godhate inni hammana jedhameen beekamu bara guute rakkataan nifi magaalaa kana keessa jechuudha afaa maaramit garuu irra caalaan kan amroosi cabsu waan akkana kana yaa gargaaruun sinin jedha viidiyoo sinitti dheeressee jira bilbila kanaan naquun nama keessan isiniif kennaa guruppii san keessatti makamtanii waan gargaartan hin gargaartan jedhee abdiin qaba akkuma kanaan dura osoon ani yaaddanii hojjettan yaaddanii waa guddaa kana hojjettan rabbiin isiniif haa yaadu ammas immoo
rabbiif jettanii waan guddaa isinin jedhu waan xiqqoo akka hojjettan abdii isinirraa qaba. Naaf galatooma turtii gaarii bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isinin jedha turtii gaarii baay'ee.